Harka fuudhee jirtu hordoftoota Zaaraa Intartiimentii bagana gajjaraatan adda turree jirra. Yaa'u sababiin adda turreefis maali jedhamee waan gaafatamu miti hundi keenya yoo waan keessa turre rakkoo hawaasa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru ilaalchiseeti adda faffagaannee jirra. Haaluma kanaan wal qabatee anis baay'ee natti toluu dide waan ta'u uummanni keessa jiru wal qabatee jechuudha. Akkasuma yaa'u yeroo ammaa kana homaa xiqqoo wanta nama gammachiisus baay'ees ta'uu dhabu homaa miti akka yeroo darbe keessa turre sanii miti jechuu barbaadeeti. Har'a gaafa darbee isin gaafadhe tokkoof deebii isinii deebisuu dhufe osoo gama deebii sanitti hin deemini ijoolleen na soqaa jirtan an feesbuuka peejii Zaaraa Intartiimentii jedhu haaraadhaan gaddabanee fayyadamu jira. Feesbuukiin koo qilleensa gubbaa hin jiru. Hamma qilleensa gubbaatti deebisuuf maybe yeroo fudhachuu dhabus danda'a. Sababa saniif maqaa Zaaraa jedhuun feesbuuka tokkoyyuu waan fayyadamuu hin jiru. Namni maqaa Zaaraatiin feesbuuka banee akka isin hin shawadne peejii dhagaa Zaaraa Intartiimentii jedhee peejii fayyadamutti jira. Maqaa Zaaraatiin feesbuuka tokko hin qabu. Namni akka isin hin gowwoomsine isiniin jechuu barbaada. Waa'ee biraa amma feesbuuka koo Zaaraa Sanyii Oromoo jedhu qilleensa gubbaatti deebisuuf peejii saniin namni waan gaafachuu barbaada namni na dubbisuu barbaada peejii kiyya san like godhaa gama feesbuukiitiin isinis na argachuu dandeessu. Kanuma isiniin jedha. Gaafi yeroo darbee isin gaafadhee ture namni baay'een gaafi san irratti hirmaatee jira. Gaafi saniif deebii eenyu akka argate deebii isinii laatuuf dhufe. Gaafi tokkoffaa maal inni wanta isin gaafadhee ture gaafa si dhalattu umriin kan kee meeqaa? Gaafi kana namni jalqaba irratti deebise badhaasa Saamsingii telefoona $1,000 bitamte qaba. Ishee dubartii takkatu jalqaba irratti deebise. Okay, gaafi sanii fi kan deebiste Fooziyaa Abdullaa yookiin Soofiyaa Abdurrahmaanidha. Yeroo jalqaba koomentii kennite kan deebiste gaafa ati dhalattu umriin kee meeqa kan jedhu 9 deebisa. Namoonni dhumarra deebistanii fi namni akka jettanii deebistan argattanii jirtanii jechuudha. Jaalalli si qabee beekaa san yaada keessan ibsattanii mirga keessan sunis gaafi lammaffaa gaafi sadaffaa gaafa jalqaba jaalalli si qabee maaltu sitti dhagahama sunis yaada keessanii waan feetan deebisu. Gaafi arfaffaa nama maal qabu jaallatta gaafi jedhu san yeroo san an nama jaalladhu picture isinitti mul'isaa jedhee ture. Ijoolleen baay'een gaafa akkana jedhe dhufanii na gaafachuu turan gama feesbuukaatiin ijoolleen gaafii jaalala na gaafachuu turan fa'a picture ofii eeguutti turan natti fakkaate. Yaa nama jaalladhu picture isinitti mul'isuuf osoo hin taane nama akka jaalladhu isinitti himaa. Nama xawalwaallee hin taane hin jiraami bakka nama rattabama jechuun nama olii gadi hin fiigne dhiiras ta'e dubaras ta'e nama jala hin fiigne nama bakka waan ofii jiraatu wayii qofa hiree isaa qofa jiraatu nama xawalwaallee olii gadi hin fiigne nama akkasii jaalladha. Picture eeguu ture namni hedduun gaafaan jecha kana jedhe ijoollee hedduun feesbuuka koo isa qilleensa irraa bu'ee Zaaraa Sanyii Oromoo sanii natti dhufanii mee nutti mul'isi maaloo arguu barbaanne jechuudha. Okay, san walumaan itti deemnee gaafa sun ta'ame gaafa maali argitan jedhee dubbadhanii yaa nama akka jaalladhu isinitti himee jira. Dhalas ta'e shamara dhiifama dubartis ta'e dhiiras ta'e nama xawalwaallee nama olii gadi hin fiigne bakka nama bakka waan ofii wayii jira. Namni wayii yoo nama jala fiffiigate yookiin wanni tatte wayii nama bakka hin jiraami nama uf ta'e hin jiraanne wayii bakka asittis mul'atu achittis mul'atu. Na salacha na cufa appetite nama akkam jaalladhu yoo ta'e laalee na jibbisiisan. An uumama akkasii qaba. Kanumaafuu nama akkamiin ofii kiyyaa jaalladhu isinis waan wanni nama fedha keessanii jaalachuu dandeessan. Ani immoo nama akkasii nama bakka gad dhaabbata nama xawalwaallee hin taane. An dubartii takka saataatu mee bihiriyyaa tiyya taatee dhiira saa ta'u
يقول لا لي بقى أنا ما تقول والله أست اسمه لا تجلس نشوف بقى I don't know إن جلد لا لي بقى أنا من السن وأنا ما لي فبا في دينتين أنا ما كسي جلد ده إسنس نما فيتن جلد جودن دي سنة وأنت الدنيا هنا رادين كسيفات وسن كيسان همتني أنا وقت الدنيا هنا رادين كسيفات وما مناماتي أكنوا من أكت ربنا وكان لك أنا باي دين كسيفات أنا كان دين كسيفات يسوان دين كسيفات كيتني جرتن فيديو كنا أكيد سنت نيرني في كومنتي نما باي ما أوامر بسوا فيديو برارتي قافي هنا فيديو لما يسنيه جدا فيديو برارتي سنيه ما أينو أكبر دافع ما في أينو تكفى بهنا ما تكفى كومنتي اللي بيشوفينا ما لما فاتوا بدأسك أبا بدأسنا نجرمه وكان نقارات هنداي نموتا كوان إمو زاراني سين بدأس جت نموتا نرجتين إننا نما مرتا سبعة جلوتو لما فادي بيسان دي بيسه نموني أم بدأسا جروكو نما كمية كتايسين نما جل كبا كومنتي قولي إساني دا نموني لمرة هرماتنيس أينو نكسين بدأس بيكتني وانت نجالو الدنيا هنا قبوان نجرفي أنا جتو دا زاراني سين بدأس جرا نموني قافي سنرى هرماتا هندي هي سنو قافي برا هرماتني يو تقفاك أبدا إسانيس بدأسني كيساني نما مرتا جلوساني ساعتي أورجينالي في شيتو برا فلتجرتا قرو أجججرا قافا أججني كنا برقه أسرت أمتي موليسة سابرايز يقولا وكفي تجرادو بوستا هنكيرجي فوزيا عبد الله صوفيا عبد الرحمن سامسونجي $1 كمان بتامي بدأ فهم تجرتا بدأسني كيس اللاماني نما قافي كان يرجل كما كومنتي قولي كوانيس قالتهما وانا رهر ما تنيب إسينيس قافي برارتي توقفا باتن بدأسك أبداني قافي كن أسمت ديبي سات أمور ديمنا قافي توقفا nama gaafa ati dhalattu umriin kee meeqa ka jedhu hojii asagal gaafii kana nama baay'ee dogongorsiisuu ture namni yaaltan argattanii jirtanii kaawwan fedha keessaniin kaawwattanii jaalalli si qabee beekaa maal ka jedhu nama akkam jaallattas nama akka jaalladhu isinitti himee jira nama xawulwaallee hin taane namni gaafa xawulwaallee ta'e appetaayitii na cufa akkuma isin hin jedhisan jechuudha nama gad dhaabbata yookiin nama akkasiisan jaalladha shamaras ta'e dhiirasta nama asiifachitti mul'atu hin jaalladhu isinis yaada keessan kaawwattanii feesbuuka gubbaa waan hin jirreef asiin hordofaa isin jaalladha hamma feesbuukiin koo qilleensa irratti deebi'uuf namni waan gaafachuu barbaadde Zara Entertainment jedhii feesbuuka gubbaa peejii feesbuuka miti hin dogongorina maqaa kiyyaan feesbuuka baay'eetu banamutti jira wanti isinidha namoonni maqaa kiyyaan feesbuuka bantan لفينا انتساني فيسبوك اسين رت غبا ايميل في لكوبس تيم بنتو سن وجلاهم بليسن بليز ابا فيتاي وجلاهم بليسن فيسبوك اني فيسبوك فايدم تنجرو هانغا فيسبوكين كودي بوف بيجي فايدم تجرا بيكتشرك يلا فقول اتين فايدمينا فيسبوكي نمني مقادرات بنتن مو اني سنين تيسسو اكسمت كوبا كبا دواني سنين تتولي لايك yeroo gaarii qabaadhaa waan daawwattaniif galatooma baay'ee sin jaalladha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuuf turtiin keessan Zara Entertainment haa ta'u barri bara bilisummaa dudduubni kan koomee akka bareedu abdii qaba alaabaa Oromoo qaba waan ta'eef sirriitti tola jedhee yaada